tolchetti Gofta Yesus Faresina tolchetti Adesina tolchetti Miserechaf Miserete Arusticha Arustiti Gofta Yesus Faresina tolchetti Adesina tolchetti Jadi kesan chole Nisirode Jadi kesan chole Kuya ulfina Filatam tani Fuda feruma Baga kesani Kuya ulfina Galata qabanne ashufar si janna yafoli qabuf da gofta janna Galata qabanne ashufar si janna yafoli qabuf da gofta janna Galata qabanne ashufar si janna yafoli qabuf da gofta janna qabanne ashufar si janna yafoli qabuf da gofta janna Amamonni Amamonni Misroni Misroni Ilala misru lala mamunni fi sabon ilala Ilala misru lala mamunni fi sabon ilala Guyyan rakun guyya gammachu Gofta deebise kuno sallachu Isaan nisu Ati isani Walitti deebise Waaqni isani Guyyan rakun guyya gammachu Gofta deebise kuno sallachu Isaan nisu Ati isani Walitti deebise Waaqni isani Lala me kana lala Lala me kana lala Lala me kana lala Lala me kana lala Ilala me kana lala Ilali me kana lali Ilali misro lali Ilali zakoli lali Ilala me kana lala Ilala me kana lala Finne dufne nililchitan galatu manesitan Finne dufne nililchitan galatu manesitan Ishen bareedu innis bareeda lamaan isaanii
tokko gooneerra. Isheen bareeddu innis bareeda lamaan isaanii tokko gooneerra. Ilaala misirroo laala maamunni fi saaqoon ilaala. Ilaala misirroo laala maamunni fi saaqoon ilaala. Amamonni amamonni misirroonni misirroonni amamonni misirroonni amamonni misirroonni. Datang kami, ada tina prawate, ulum mo jiritnya ko, kita kami, abate dek sesara, kesakot keritame, ambale pamomete, arka kita pakame, oh najela, ini badu kasuma. Mama, oh najera, ini baju kasana. Oh nayarda, ya yarde, mama. Jalala, kesa mohe, jalala, kesa
Jaalallaan keessa koo bu'ee jaalallaan keessa koo bu'ee jaalallaan keessa koo bu'ee. Kan arguu danda'u isa guyyaa kanaan obboleessa keenya akkasuma baazariisaa hundumaa isa qabsiise Waaqayyo guddaa galateeffachaa mee gabaabsine yeroo keenyaaf jecha isa gargaare kana Waaqayyoon galateeffanna. Waaqayyo abbaa keenya guddaas galateeffannaa maqaa Kiristoos Yesuusiin galanni guddaan siif haa ta'u. Akkas jedhee obbokkeetti erga argee booda bineensota hundaan maqaan mogga'ee midhaaf garuu reefu ta'ee jedhee ati jalqabaa kaaftee lafa kanarratti dhala namaaf kanatti kennite gaa'iladha. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kennaa kee kanaaf si galateeffanna galanni guddaan siif haa ta'u. Hiriyoota baay'ee jiru, obboloota baay'ee jiru guyyaa kana kan hin argin guyyaa kana kan hin gahin warratti qaqqabsifte garuu guyyaa kana ga'aniiru. Yaa isa obboleessa keenya gargaarti, obboleetti keenya isa gargaarti, maatiitti dadhaban kana isa gargaarti. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Amma immoo asii baanee deemna harki kennu dursuu barbaanna konkolaataatti hin deemnu bakka dhabnu hundumaa harki Waaqayyo nu gargaaruuf fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Yaadni faraarri kennu wajjiniin haa ta'u. Harki gargaarsa kennu wajjiniin haa ta'u. Maqaa Kiristoos Yesuusiin. Ameen. Kanaafis dhiirri abbaa isaaf haadha isaa inni isaa haadha manaa isaattis hin maxxana isaan lachanuus foon tokko hin ta'u. Gaa'ilaa hundumaaf gaa'ilaa hojii Waaqayyooti sin gammannaa. 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 Gooftaa keenya dinqii guddaa godhee maatii warra lachuus kunoo tokko godhee mootummaa lafeeraa jaalalaan jiraatu hawwaa mana isaanii diinni hin argatu. Gaa'il gammachuu hin gammannaa kan jarreen lachuu hin gammannaa. Gaa'il gammachuu hin gammannaa kan misirrichaa hin gammannaa. Gaa'il gammachuu hin gammannaa kan misirritti hin gammannaa. Gaa'il gammachuu hin gammannaa kan jarreen lachuu hin gammannaa. Kan jarreen lachuu hin gammannaa. Kan jarreen lachuu hin gammannaa. Gooftaa jaalalaa Waaqa jiraata ati akkasumaan nama jaallatta. Gooftaa jaalalaa Waaqa jiraata ati akkasumaan nama jaallatta. Jaalalli namaa bulee xiqqaata kan kee immoo bulee baay'ata. Gooftaa jaalalaa Waaqa jiraata ati akkasumaan nama jaallatta. Jaalalli namaa bulee xiqqaata kan kee immoo bulee baay'ata. Isa walitti isaan jaallateefi gooftaa mana isaanii ijaareefi yeessoo kiyya maarree abbaa kiyya maarree yeessoo kiyya maarree abbaa kiyya maarree hojii Waaqaa ilaalee dinni yuunaaree hojii Waaqaa ilaalee dinni yuunaaree cidha isaanii ilaalee dinni yuunaaree cidha isaanii ilaalee dinni yuunaaree 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 ilaalee dinni yuunaaree. Gaa'illi keessanii Waaqa biraa dhufa qaawwaayyoo jiraatee sarka isaatu cufa. Gaa'illi keessanii
Odaan galataa sanii
keessan darbi gaasuma irratti sagantaa kanarratti argamuudhaaf waaqayyo isin gargaare obboleessa keenya obboleettii keenya irratti baga argamtan isiniin jecha yeroo keenya wajjin deemuudhaaf isa nu gargaare waaqayyoon guddaa galateeffanna guddaatti gammanna hundumti keenya asumarraan gara sagantaa keenya gaggabaabsuutti deemna saadaa kanaati waan ta'eef mataa keenya gadi qabannee wal wajji waaqayyoon isa bolaa keenya gargaare waaqayyoon kadhanna mee hundi keenyan kadhanna. Waaqayyo gooftaan lafee cinaacha isaa namicha keessaa fuudhee sana irraa dubartii tolchee namichatti ingeessee jedha. Namichis amma reefu ta'e ishiin kun lafee ishee lafee koo keessaa foon ishees foon koo irraa fuudhamte ishiin kun namatti waan argamteef nama jedhamtee waamamte jedha. Waaqayyoon galateeffanna. Lafa kanarratti waaqayyo dhala namaatiif kan inni kenne inni guddaansaa jennanni nuti dhaloonni warri darbanis warra ammaas kan isaan beekaniif kan isaanitti gammadan gaa'eladha waan ta'eef isa kan ammoo gooftaa Yesuus Kiristoos jennata Edeen keessatti gaafa jalqabu haala gammachiisaadhaan haala namatti toluun lafee cinaacha isaa keessaa fuudhee jedha. Isa booda namee jedhamte nama taate waan argamteef jedha. Kanaafi warri inganittiin sinaa ga'u jecha asumarraan waaqayyoon gabaabseen waaqayyoon galateeffadha. Kana kan argattan carraa kana kan geessan sirna kanaaf irratti kan argamtan waaqayyoon baay'ee obboleessa keenya obboleetti keenya waan gargaareef guddaa waaqayyoon galateeffanna. Abbaa keenya isa hundumaa gochuu dandeessu isa waan hundumaa irratti aboo qabeessa taate si galateeffanna galanni guddaan siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Ati gargaarran ati wajjin taanaan bakka hundumaa namoonni lafa kanatti kan argamaniif sirna kanarratti argamuudhaaf ati waan gargaarteefi amma ammaatti harki kee wajjin waan jiruuf si galateeffanna galanni guddaan siif haa ta'u. Maqaan kee maqaa Kiristoos Yesuusiin bara baraan haa eebbifamu. Ammas sagantaa kanaan booda afi harka keetti dabarsinee ilaalla. Ati nama gargaarta, ati nama wajjin taata, ati nama wajjin taanaan immoo waan hunduu mijataadha. Harka waaqayyo bulaa keenya wajjin ta'uun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Hunduma saafatu ulfaadhu jalqabaan marumaatti nu wajjin ta'ii maqaa Kiristoos Yesuusiin. Ameen. Waaqayyo isin haa Misirichaaf misirritti arustitti gooftaa Yesuus fareesinaa tolcholitti yaadaisinaa tolcholitti. Misirichaaf misirritti arustitti gooftaa Yesuus fareesinaa tolcholitti yaadaisinaa tolcholitti. Guyyaa ulfinaa filatamtanii fuudhaaf heerumaa baga keessanii. Guyyaa ulfinaa filatamtanii fuudhaaf heerumaa baga keessanii.
Isini agodu idagari gambara mo kufta isini agodu misirija. Galanni Waaqayyo lafaatu. Kanaaf guyyaan kun adda kan godhu badhaatus taanaan maammoon guyyaa kana arguudhaaf baay'ee kadhachaa turanii gaa'ela isaanii gaa'ela milkaa'e akka ta'u gaa'ela dhalootarraa ergaa fudhatu gaa'ela dhaloonni ergaa irraa fudhatu gaa'ela waldaan itti gammadu gaa'ela maatii isaan itti gammadu akka ta'uuf seerri sagalee Waaqayyoo as ga'e isaan biratti akka hin jallanneef ulfinni gaa'elaa gadi akka hin buuneef barumsa barbaachisoo barachaa turanii jiru qulqullummaa isaanii eeggachaa turanii jiru
hanga namni tokko godhu waliif waan gaarii yaadaa turanii jiru. Seerri keenyas seerri maatiis aadaan Oromoos kan biyya mootummaa gochaa harragaan guyyaan kun isaaniif guyyaa addaati. Baay'ee kan dadhaban asii baay'ee kan itti baasan lafa baay'ee kan itti dafqan isinillee karaa dheeraa kuttanii kan dhuftan warra dhiyoo kan dhuftan guyyaa kanaan godhaaf biyyichuunoo kan guyyaan kun ganamaa qabdanii mammaatti kallattii garaagaraatiin sirnicha ho'isuudhaaf tattaaffii gochaa turtanii jirtu. Nutillee akka waldaa keenyatti sagantaa ganamaa qabnee mammaatti isaaniif kan qopheessine eegaa oollee isaatiin baay'ee waan deemeef waa'een keenya gadi dhiifamee jira. Haa ta'u malee warreen amma dhuftan turanii dhufanis bulanii dhufanis har'a kan isaati. Kanaaf isaanitti kufannu yeroo dabarsan yoo dhufanis sirna isaaniif ni raawwanna. Kun immoo dirqama gaafa cidhaa namaaf hin mijatu maammoon kaa'ee kana naa godhaa hin jedhu badhaatuunis kaatee kana naa hojjedhaa hin jettu warra qopheessitu tattaafachuu qabaa. Amma sirnoonni hafan baay'een waan jiraniif inni hafe sun jalaa akka yeroo isaan dabarreef dafnee sirnicha jira raawwanneeti gara sanatti deemne. Sagaleen Waaqayyoo maal jedha waa'ee abbaa warraatiif yaada warraa warri kana hin beekne baay'ee keessan jirtan kan gootan garuu baay'ee keessan jirtan. Waan sagalee Waaqayyoo jedhu haadha warraa keessaniif gochaa akka jirtan abbaa warraa keessaniif gochaa amma akka jirtan hin beeku wanti nama garuu hunda gochaati akka hin jirre natti dhaga'ama. Kana yeroo jedhu jaalalli isin kaleessa qabdan sun tibba jedhe ol bahee tibba jedhe gadi bu'a yoo ta'e akka sagaleen Waaqayyoo taanee jechuudha. Yeroo tokko tokko qabeenyaan rakkina garaagaraatiin namni jaalala isaa qorrisiisaa ho'a isaatiin eegu. Bifa dhabuudhaan, ogummaa dhabuudhaan, dhala dhabuudhaan, waanuma garaagaraa qabateeffatee namni yeroo tokko maatii isaatii walitti bu'iinsa uumaa iddoo baay'eetti namni jaarsummaa kan taa'u mana murtiitti kan baay'eetti faayee abbaa warraati fi haadha warraati. Maalirraa ka'an? Hundeen jalqabaa Kiristoos yoo ta'u baate utubaan sun raafamuusaa waan hin hafneef. Sagaleen Waaqayyoo immoo isiniin kan jedhu hundarra caalchisee kan keessan kan fooyya'e hundarra caalchisee kan keessan adda kan ta'eef funyoon sanii fo'ame hin citu waan jedheef. Tokko eenyu Waaqayyoo jechuudha. Gaa'ela Waaqayyoo keessa jiru hin qoru, hin xiqqaatu, wanti hunduu hin burqaafu, eebba irraa hafaa jiraatu. Namni haadha warraa argate eebba argate jedha macaafa fakkeenya keessatti Salomoon yommuu barreessu. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo kan nu abboon gochaati yoo deemu eebbarraa gara eebbatti deemati deemna malee harca'iinsa yookaan jibbiinsa funaanatii hin deemu. Waldaa keenya keessatti gaa'elota baay'ee geggeessineerraa amma ammaatti dogoggora ta'ee gaa'elli hiikamee hin jiru. Amma ammaatti walii galuu didanii kan jaarsummaa ta'e hin jiru. Maal irraa ka'e? Hundee irraa waan ka'eef barumsaan waan dhufaniif. Kaadhima tokko erga kaadhima tokko wajjin akkamitti akka jiraatu erga baratan. Tibba sarbiitti yeroo dhufu sarbii isaanii akkamitti akka geggeessan eega baratan. Walitti eega dhufan immoo akkamitti jiruu isaanii akka godhatan eega baratan. Wanti isaan dhibu jiru. Badhaatuun haadha warraa taatee hin beektu. Waan niitii hin beektu. Akkamitti akka abbaa warraa ishee qulqullaa raftu hin beektu. Nyaata abbaa warraa ishee jaallatu adda baaftee hin beektu. Kanaan dura dhiira akkasii wajjin bultee hin beektu. Kanaan dura nyaata akkasii namaaf qopheessitee hin beektu. Abbaan barbaade nyaata abbaan barbaade niisa. Kaaffee dhaqee abbaan barbaade waan fedhii isaa jijjata. Mana isaatti garuu namni adda baasee asheeboon kan ittiin baay'anne marqaa bichaa, barbaree bichaa, maalii bichaa jechuun kan akkanaa ishiin argitee hin beektu. Tokko ishidha. Kanaafuu maammoon maalaa godhee akka maammoof taatutti maammoon ganaa akka irsaasee maqiracaatti galchanii ganaa qaramee sanitti amma ganaa qaramtee maammootti bahuudhaaf jirti. Maammoon kanaan dura amma dubartii wajjin rafa hin beeku. Ullata baafatee rafa hin beeku. Harka tokkorraa nyaatee hin beeku. Haadha warraa kiyya jedhee ulfii itti kennee, makiinaa itti kennee, waan hunda itti kennee hin beeku. Kuni haaraadha.
ganama waan intalli kun jaalattu fedhii ishee godhaaf takkitti kana akka kunuunsutti kunuunsansatti kunuunfachuun argee beeku amma kanaa kunuunsu maaliif akka isaa taatutti akka intala kanaaf ta'utti maammoon amma akka irsaasii maqirataatti galteessanitti maammoo amma achirratti morodanii bifa isaanii kana lamaan gargar ture kana amala gargar ture kana tokko gochuudhaaf jirra jechuudha. Kanaafuu akaakayyuun koo haadha warraa shaggeenaa barbaadee jennaan jedhan haadha warraa shaggeenii jaartii kiyya bichaadha ishii immoo siif kennuu hin danda'u jedhanii shaggeen amma maamuudhaaf badhaatu bichaadha. Shaggaan maamuudhaaf badhaatuudhaaf maamoo bichaadha. Kan biraamtan kanaaf jarreen kun walirratti murodamanii tokko ta'uudhaaf wanta baay'eetu hojjetamaa ture. Waldaan magaazii tolchaa turte, madooshaa tolchaa turte, irraa xarabaa turte, irraa suphaa turte, irraa xarabaa turre, amma dandeenye irraa suphaa turre, lakkoofsi isaanii lama wal qixxeessaa turre, humna isaanii wal qixxeessaa turre, dandeettii isaanii jaalala isaanii wal qixxeessaa turre. Amma bakka hidhuudhaaf jiru. Maafchaa warra harkaa qaban jirtu. Amma hidhicha ta'e bakka 17 ነው በቃ በ17 ይታሰራል 17 ነው ሁለቱ አራማሙ 19 ነው አይሆንም 17 ነው እሷ 17 ነው በምንድን ነው የሚታሰረው በ17 ነው የሚታሰሩት ሁለቱ በቃ ለመረት ወረደና ለመረት በቃ ወረደመን ይሩ አማ ሄዱ ጋብቻ ከናፍ አማ ገራ ጋይላት ሴኖ gaa'ela jechuun ga'aa jechuudha. Gaa'ela kamtu ga'a kanatu ga'a jechaadha. Kan biraan tokkichuma kanatu ga'a takkichuma tanatu geessi lamaan isaanii amma walitti finnee mana tokkotti galchineet isa gurbaan jennuun kana isa hin ta'u jennuun kana amma inni abbaa manaa ta'uuf deema. Isheenis haadha manaa ta'uuf deemti. Mallattoo wanti nama mana ta'anii fi abbaa warraa ta'an ragaalee tokko ni mirkaneessina boodarraa amma isaan abbaa manaa fi haadha manaa ta'u yeroo xiqqoodhaan booddee immoo naan baata hojjettuu qacarachuu danda'u firii maamoo isaa maamoo bira taa'uu danda'a firii badhaatoo ishee bira taa'uu danda'u nama sadii afur gaafa ta'an immoo warra jennaan warra maamoo ta'u jennaan amma garuu namicha tokkoo fi intala tokkotu abbaa ta'uuf deemu abbaa warraa fi haadha warraa ta'uuf deemu kanaaf har'a jalqaba kanarratti haadha manaa fi abbaa manaa ta'uu isaanii erga mirkaneessine booddee kan isaanii dhufuu danda'a kan biraan dhufuu danda'a walumatti baay'atee booda immoo abbaa warraa ta'uu danda'u dhaabbanni kun dhaabbata abbaa manaarraa gara abbaa warraatti jijjiiramaatti deemu warra ballachaatti deemu warra baay'ee sanyii isaanii horaatti deemu ta'aatti deemu jechuudha kanaaf dhaabbata guddaadha. Dhaabbata kana isaa wajjin namta baay'ee bareedee dabarsee jirra. Dhaabbata waan lama bichaa waan lama sadbichaa isaan gorseen taariikii isiniifis ta'uu danda'a jedhee waan yaaduuf gara sammakka waadaa isaanitti deemna jechuudha. Tokkoffaan waliin kadhadhaa isin jedha. Maammoonni fi badhaatuun dhaggeeffataa jirtu amma waa'ee yaada sargii keessan baasaati. Dubbiin hin bilchaatee wal bira geessanii miizonni dhufaniiru. Musliimni irraa dubbiin waliin kadhadhaa yeroo tokko mana namaa keessatti kadhannaa namoota yeroo nagahu abbaa warraa maqaan kee ulfaatu galanni siif haa ta'u eebbifamni gooftaan nu gargaarte bara baay'ee dabarsite nu wajjin taate ulfaatu jedheen isheen immoo bayyeessu sin hidhan isee ta'a jetti waaqni isa kam nagaa isa kamaa gargaaru galata fudhatamoo seexana ifatama walumaan ifadhaa ifatta Ogaa inni yaa waaqayyo galanni si haa ga'u maqaan kee haa ulfaatu eebbifame yeroo maamuun jedhu badhaatuun immoo jechuudha waaqayyo waan isaan gargaaru yommuu maamuun maqaa Yesuus inni namni seetana qe'ee keenya irraa hidhan ogaa ishee immoo caabi buqqa'e fagaatu jechuudha isheetti jira wal gargaaru isaanitti jira kanaaf garagara salliinaa Waakas gara-gara biisiin godinaati gar tokkotti deeffadhaa yaada keessatti yommuu kadhattan waliin kadhadhaa
Keessumaa musomaaf sagalee qabatanii gaafa kadhattan siree keessan irraa bu'aadha jedha sagaleen Waaqayyoo. Siree keessan irraa bu'aa jechuun hiikosaa baay'eedha. Kanaaf yommuu somaaf sagalee qabattan siree keessan irraa harcaatii lafatti Waaqayyoon kadhadhaa jedha. Kanaaf kadhannaatti cimaa waliin kadhadhaa. Waan tokko irratti kadhadhaa. Mata duree dhoksaa tokko sagalee gadi qabattanii kadhatina. Ishiin kophaa inni kophaa. Yeroo tokko bara kanatti namoonni dhala godhachuudhaaf baay'ee waan isaan sodaachisuuf ishiin dhala naan kenni kadhatti inni immoo dhala naa kenni kadhata. Dachaan isaaniitu gargara kadhatu. Kadhannaan isaanii baallaa akka hin taane sagalee tokkoon laphee tokkoon yaada tokkoon Waaqayyoon kadhadhaa. Lammaffaan waliin murteessaa. Waan murteessaa ta'uu isaanii erga koree biraan du'aabee kan sababaafuu dhiigneerraa maqaa Yesuusiin koree badhaatus dhiigneerra maqaa Yesuusiin koreen mana kana geggeessuu nama 3 qofa. Sabsaabiin gooftaadha, barreessaan Maamoodha, qabduun maallaqaa badhaatu. Maqaa Yesuusiin ameen. Jettanii? Warri koree taatanii duuba teessan isin dhiigeera. Koree miinzee galgala kanaa qabee dhiigeera. Koree Maamoon ittiin mari'atee baasii galii hojii ittiin mari'atu akka dhiigeera. Badhaatu gorsu. Karena boleh wakana sih boleh mereka nanti, karena ada mereka nanti, karena boleh mereka nanti, mereka torban nanti, karena jadi kami ni, karena sih itu mereka nanti sih jadi karena mari jatan, apa sih dia? Amin jatan ni. Kenapa? Kore, Mamo, sabsabin gufta, beresa, Mamo, kabdum malaga, mana tu? Sering orang jatan orang kerja terusan. Esi sadaqachaa murteessa. Kan Waaqaa kennitan haa ta'u, kan firaa kennitan haa ta'u, kan eenyuuf kennitan haa ta'u, badhaatuun karaa gannaa 1000, amanamoo karaa gannaa 5000 hin ta'u. Tajaajilaan tokko waan jedhee yaadattu Zawudee jedhama baay'een jaaladhaa gaaf tokko haati warraan kutaaf barattee kutaa jaaladhaa walitti godhan guunne irraa. Akka hinta walitti hinta maal reef deema tokko nyaata waan tokkotti nu jettu waan tokkotti ni jaba maal tarakkoma kanaafuu achiisa siis walitti asii afur asii 5 9 taane 9,000 walitti haala intiraatti mijayyoon asiin karaa kanan inni goote karaa isaa moo inni maali godhe jechuun hin danda'amu karma tokko ta'a waanuma tokkoon ta'a kan keessan tokko karma tokko haasaan tokko dubbiin tokko kanaafuu murtii gara-garaa murteessan dhiigeeraa waliin murteessaa. Kan biraa kan isin gootan shimana majalisanaa waliin kennaa. Waliin kennaa keessan waliin kennaa. Waaqaafis walumaan kennaa. Namaafis walumaan kennaa. Yommuu fudhattanis walumaan fudhadhaa. Yoo waddaan illee ragaasanii kennitu wajjumaan kaa fudhadhaa. Apa yang ni wabatnya was kes tidak ada waktuman itu tak ada. Mana kesan kita nak arka lama male arka tu kau kanta. Kenapa? Arka tu kau kamar arka tu kau kamar atu teh hari tetap. Yang mufrad tadi sakasmat, yang mungkin tadi sakasmat. Goda. Yo akas utan mana kesan mana Abraham fisarata. Wakai hebat. Waaqayyo Waaqa nagaati. Waaqayyo Waaqa tokkummaati. Waaqayyo kanatti amana. Laphee tokko yaada tokko humna tokko amana. Isin dhiisaatiin mootummaan biyya bulchu kun waan tokkummaa itti amana. Waan faffacaatti nama. Maayikiroodhaan kallattii garaagaraatiin nama 3-4 walitti gurmeessee hojjetan hojii cimaa akka namni hojjetu hin beeku. Tokkichi homaan godhu. Kanaaf sagaleen waaqatu dadhabaa akka ta'e beekee taddaan kophaa isaa jiraachuusaa gaarii akka hin taane argeet namni kophaa jiraachuusaa gaarii miti. Wanti waaqayyo gaarii miti jala mura nuti gaarii miti jennee ho'isoo maan barbaachisu. Warri kophaa keessa jirtan gaarii ni jetti. Haadha warra namni hin qabne, abbaa warra namni hin qabne an keessa jiruun gaarii miti. Of
Ofii nyaattuu ofii fixxuu ofii murteessituu ofumaaf jiraattuu ofumatti jiraatu. Maattu si gaafata amma barbaadde nyaattaa amma barbaadde uffattaa amma barbaadde waan barbaadde gootu. Kan kee gaarii miti jedhama. Kanaafuu namni kophaa ta'uun gaarii miti. Maal gooftaan otoo jechuu baate amma nuti hin beeknu kanaa manni kophaa jiraachuun gaarii akka hin taane. Namichi kun amma kophaa isaa jiraata. Kophaa nyaata. Kophaa dhuga. Dingatuma nyaatee ammoo waan gaarii kana nyaatee gargar odoo fe'amee haala qabatti bu'ee eewu gannasa eewu tachii kaasa. Eetu isaa dhaqqaba. Namichi kun barraa waan isaalee nama rakkisa bara. Inni gogogogaa akka maletti wani taasaatiin illee namaan seenu bataam si kaa'e ganaa rakkame. Ganaa eeyu tajjeesee isa tajjeesee amara maramuun ganama karaa abbaa keenya nyaata. Eeyutti dabalu. Namni asitti dabalta jiru namni si dabalu jiru. Namni bakkaa ta'utti beeku jiru. Maammoo nama sa'aatii sagalitti dabalti. Eessa keessa bisaawaa jiru. Sagalii walakkaatti si dabalti. Eessa keessa qaalitti jira. Kuna nanti si dabalti eessa keessa. Kunoo amma as gara tullu deemtu tasbee. Kuna nama walakkaatti si dabalti eessa keessa bishooftu ga'e. Maal abbaa kiyyaan godha feerana. Maal abbaa kiyyaan godha jechuun maal barbaada. Ooyyee moofan ooyyee. Dhufaan jira dhufaan jira. Karaa toluu waa ta'ee eessa ga'e ara bishooftu ga'e. Tajaajilaan leenjii kennu tokko dubbasa guree irratti leenjii kennaa tureet yeroo asallaa gahu moobaayiliin jalaa cufe. Innis chaarjeeruma bitatee illee suuqsatti jala ture inni cufee warra saqureeti bilbilaan asii deemi jedhanii as hin geenye warratti dawwallaan hin geenye karaa abbaa keenya nyaanne gara boo'utti erga dhufne booda haadha warraatti dawwalle nuti bilbilaa haadha warraa tokko qabnu karaa paastar bitaachuu yommuu dawwallee gaafannu asallaadhaa kalee galgala ka'ee adaamaa bulee chaarjiin irratti fita jette jedhe. Waaqayyo ishee eebbisu. Utuu haadha manaa qabaachuu baata isa abbaa keenya amma maatti barbaanna sana reefu. Namichi jiraaf galu. Kanaafuu isin rakkanna. Kanaaf waan goota hundumaa walumaan godhaa. Seechi egaa maamone haatoo maamoodha. Haatoo maamoo muumichaati. Badhaatuun weezaroo badhaatuu jedhamti. Weezariitiin hin jiru. Taatiin dargaggeettiin hin jiru. Baga kanaan isin ga'e baga gammadan isin jechuun barbaada. Harka keessa rukutaafiti. Gara waltajjiitti miijota isaanii wajjiniin naafeera. Miizonni keessan baay'ee daddarmagoodha. Karaa malee dhaabbattolee isinitti ka'uufan ture. Sirrii dhaabbatanii miti? Jalqaba maammoo gaafii gaafadha. Obboleettii kee badhaatuu darbuu haala warraa kee ganamaa gootee ofitti fuudhuuf fedhii kee ture? Badhaatuun gaafadha. Obboleessa kee maammoo muummicha abbaa warraa kee ganamaa godhattee itti heerumuudhaaf fedhii kee ture? Fedhii isaanii eegatanii lamaan isaanii irratti waadaa galantaa harka keessa lama wal qabadhaa. Daraaraa irraa fuudhaa. Waan ana jedhu na wajjin jedha maammoon harka keessa maayikiitti naa qabdu. Obboleettii koo badhaatu dhagu Mahmud obboleettii koo badhaatu dhagu ararraa jalqabee haadha warraa koo ganamaa godhee umuun ofitti fuudhu anaaf ishii du'aa fi ejjima malee homtuu akka addaan hin baafne
waaqayyoo fi saba kana duratti waadaa galeefiira. Badhaatu obboleessa koo maama muumichaa har'arraa jalqabee abbaa warraa koo ganamaa godhee yommuu itti hirmu anaa fi isaa du'aa fi ejjuma malee homtuu akka addaan hin baafne waaqayyoo fi saba kana duratti waadaa galeefiira. Yoo fedha keessan ta'e al tokko hin kadhannaa fi hundi keessan isaan immoo lafuma jiran kana dhaabbatanii dhufachuu waan ishee lafa mijanneef hin kadhannaaf. Hundi keenya harka keenya achi as kaafnee isaaniif hin kadhanna. Akka jedhe kan godhu amma jedhe kan ga'u dubbate kan hin gaabbine amanamaan si buleeyyan koo nama waan taaneef har'a fuula kee fi fuula saba kanaa dura dhaabbatanii waadaa waliif galanii jiru. Ati immoo gargaarsa dhummaa kee isaan irraa adda waan hin baaneef amanamaa harka keetti hin kenna. Akka jedhan sana akka ta'an amma dhumaatti waliin akka dhaabbatan du'aa fi ejjuma malee tokko addaan isaan hin baafu. Bara isaan dhimma ulfina kee keessatti akka eegaman jiruu xiqqoorraa kaanii waan guddaatti akka ba'an boqonnaa isaan irraa fi maatii isaanii akka boqochiisan dhaloota duuba isaanii jiru hundaaf fakkeenya gaarii akka ta'an mana eebbaa mana nagaa mana boqonnaatti akka jiraatan harki kee akka isaan gargaaru fedha kee haa ta'u. Yeroo kanaa jalqabee barruu keessa mana namaatti kenneera. Har'aa jalqabee ulfinni guddaan mana isaanii haa argatu. Fooyyeensa xiqqoo doon ta'an eebba irraa fi akka isaan jiraachiftu fedha kee haa ta'u. Nagaan kee isaaniif haa baay'atu. Gargaaru wajjin ta'e maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Kanatti aansuudhaan yeroo itti waadaa isaanii qubeelaadhaan mirkaneessan ta'a. Warri qubeelaa qabatanii jirtan atattamaan gara kanaatti asuudha. Maammoodhaaf harka keessa walitti dhuftu yeroo maammoon dhufee qalabatee fuudhee isheedhaaf qubeelaa ishee keewwisii waadaa isaa mirkaneessitu harka keessa walitti rukutaaf. Baay'ee waan jaaladhuuf nan darrabaa fi jedhee waan darrabuuf ilaalaa ammas dhufee kaasee darrabuuf. Badhaatuun yeroo dhuftee waadaa ishee mirkaneessitu ta'a maammoodhaaf oolan.
Alto kurfani tokkummaadhaan kaasu lachan isaanii harka walitti buusatu. Ragaasan mallatteessan ta'a jalqaba obbo Maamoo Muummicha Feerootti mallatteessu ta'a. Kanatti aansuudhaan kan mallatteessan Alamaayyoo Lammaa. Obbo Alamaayyoo mallatteessaa Tolaa Baqqaleetu fakkeenya. Hundaa'uun Daguutu mallatteessaa akka keessatti buusan. Hundaa'uun Daguutu. Kanatti kanaanoo itti aanaa walitti qabaa jaarsa hundaa keenya obbo Balaayitu mallatteessaa keessatti buusan. Alaabaa jalqabanii Maamoo Muumichaa fi Badhaatu Darbuu abbaa warraa fi haadha warraa ta'anii akka itti fufan jireenya isaanii nan mallatteessa. Nagaa isaanii kana jaarsa hundaa keenya obbo Shumii Jaambii dhufanii yerootti kennan. Kennaa jalqabaa buddeena irraa nyaatanii finne daabboo guddaa kan kennuuf jaarsa hundaa keenya obbo Hayilee kennaa argamsiisa guddaa. Namni kennaa qabatanii dhuftaniif yoo jiraattan yeroo itti kennaan kennamu ta'a.
kennaatti jiran waldaan keessatti dhalatee guddate waldaa Dasoo Abunaa Ganda Biratti kennaaf. Tole Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Maqaan isaa galateeffamu. Jalqaba wanti waldaan bakka buutee nu ergite tokkotu jira. Waan jechuu barbaannu tokko innis abbaa isaanii obbo Muummicha Guutamaa fi haadha isaanii aadde Shawaa Mootii irraa mucaan kan dhalate maatii kanaan baga cidha mucaa keessaniitiin ittiin singa'e jettee waldaan Birhaan Kiristoos Itoophiyaa Abunaa Ganda Biratti kan argamtu gootii Dasoorra kan jirtu waldaan Birhaan Kiristoos gammachuu isaanii jarreen kana gaatanii harka nuuree baafi. Maammoo jechuun waldaa Birhaan Kiristoos kana keessatti kan inni dhalatee guddate waldaa kana ka'umsa isheerraa jalqabee ijoollummaa isaatii jalqabee mucaan waldaa kana gargaaraa ture. Erga barnootaaf lafa sanaa socho'ees immoo eebbifamee erga miindaatti ba'e immoo yeroo waldaan sana kiiboordii bittu qarshii 30,000 kan gargaare yeroo waldaan suni teessoo bittu ammas dabalee qarshii 30,000 kan gargaare ammas immoo fuulduratti sinan gargaara abdiin jira Waaqayyo naa laatee isa jiru abdii waan biraa qabdu waldaan Birhaan Kiristoos Itoophiyaa gootii Dasoorra kan jirtu galata guddaa dhiyeessitee fi jirti mucaa kanaa fi harka waliin nuuree baafi. Gara idola kanatti soanti fufuufi warra qabdan amma dafa lafatti kennaafi saati bodas bakka aadaa kanatti idola kana gada lakkoofsa tokkotti akkuma asii baadhaan gara isaa deemnaa gooftaan isin eebbisu akkamitti akka inni godhee wal gaggaafachiisa gankoo baranaa. Waldifama. Maammoon gara mirgaatti badhaatuun gara bitaatti naanna'uudhaaf harka walitti rukutaaf miidhaguu barmaa miidhaguu si barmaa. Waaqayyo isin eebbisu jiraani. Fuula isaa isiniif haa ibsu jiraani. Kadhannaa keessan isiniif haa dhaga'u. Amma dhumaatti isin haa dhaabu. Maqaa Yesuusiin ameen. Come
galu Yesus qofa kan birra iyya namaan galu Omon banenu isan nu galte dolle rabata Jalanu yarsum yadum rakate ofin tabata dolle nu rabata Tugan biya fi masobara gadu Hanki kara jiru kara nagadu lakani dara nagadu Warri garramonni jo lafa dalum ballatu Kodang galata sani Yapudan nang ballatu Akam sanu guba Achifu mulatu Nilisanin jallana Agartu sanis kara Dugana dugan jede Oke sangka budara Wakaya tu dubate Warrim beles nabaro Ufana hinni chalu Kera kenya gorera hinnolanu Ufana hinni chalu Ramonni karasa heppadalu Yesus tu nufana Eppata chiana Kofa mitinuti Nuwera ruduti Ashakina ya jolle Rajoni bahani kurmulani Iliyasi kaban morki hoda arri hakan chalu turalala wata ufi umadupi boda ini yunjaralu omadesu ulfaadhamni keessan iddoo keessan ta'an misirroonni keenya isaa ta'anii waaqayyoon kadhanneet yeroo kanatti aanu yeroo laaqanataa obsa guddaan nu eegdanii baay'ee isin dadhabsiifne irraa dhiifama guddaa isin gaafannaa yeroon keenya baay'ee deemeera haa ta'u obsaan nu eegaa hundi keessan tola qabanyaatiin hin deebinaa wal dhaggeeffanneet waaqayyoon kadhannee gara laaqanaatti deebinaa ganamaa qabdee amma ammaatti akkaataa dinqisiisu kanaan waan nu gargaarteef galanni siif haa ta'u kana boodaas yeroowwan afaan hundumaa harka keetti kenninaa ati nu wajjin ta'e nyaata nuuf dhiyaate kanas nuuf eebbisi warra kana dhabeefis dabarsii kenni yaa waaqayyoo jalqabaan manumaatti gaa'ela kana akkaataa kanaan fiddeettaa yeroowwan kana boodatti hafan hunda harka keetti laannaa keessummoota keenya lafa fagoodhaa dhiyoodhaa dhufan hunduma harka keetti laannaa nagaadhaan gammachuu kan hirmaatanii nagaan biyya isaaniitti akka deebi'an fedha kee haa ta'u waan hundumaa jalqabaan manumaatti bareechi harka keetti kennineerraa nu wajjin ta'i maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Jaalala keessa koo mo'ee
gakkite Mandigaan wal makame Agadde macallisa Hunda kana difame Oh indagadu jalalake Oh kanati nakode puchake Rajoonni bahanii gurmuudhaanii Eliyaasii qaba morkii hooda dharri haqan caalu turaa laala watta'uu fi dhuma dubbii booda iniyyuun jaraanu omma deessu jiruu deebiin itti fufee diddaani waan Eliyaas waamu turreen bullee deebisee fi al takkicha biddaani yahee.
kajeelaan gogu jaalala joo babbashaada Omtuunuun illiimu uumaan ala saafishee yaada Lattuun kajeelaan gogu jaalala joo babbashaada Lattuun kajeelaan gogu Lattuun kajeelaan gogu Lattuun kajeelaan ormuun kajeela Lattuun kajeelaan gogu Lattuun kajeelaan gogu Lattuun kajeelaan ormuun kajeela Ilaamee akkasiin jedha baankee Ergeessaa galeessa akka bakka Salphachuu kee warreegan salphiseen Sira baachisa eebba walanka Dhala koo si fallaadhe lubbuu koo Si bilchinaacha koote baantuute Rifeensa kee lakkoofsaan beeka Kan sintuutte agartuu kooti buute Ija koo sirraatiin buqqifadhu Si eeguun dadhabuu ta'ee dhofa Abbaan argaa sitti ni gaatu Waa jedhee dubbadheen sirraa oofa Egaa kanaafuu mogoleen mul'afu Lattuun qajeelaan gogu Lattuun qajeelaan gogu Maal akkam bareedaa gaa'ila gooftaan eebbisee Maal akkam bareedaa gaa'ila gooftaan eebbisee Maal akkam bareedaa gaa'ila Yesuus eebbisee Maal akkam bareedaa gaa'ila Yesuus eebbisee Maal akkam bareedaa gaa'ila gooftaan eebbisee Maal akkam bareedaa gaa'ila gooftaan eebbisee Maal akkam bareedaa gaa'ila Yesuus eebbisee Galatoomii bareedaa kanarraan nu geesse bareedaa gaa'ila isaanii kana bareedaa sidumuuf milkeesse bareedaa cidha kanarratti bareedaa Yesuus argamte bareedaa hirruu isaanii guutte bareedaa cidha isaanii biifte bareedaa har'as si barbaanna bareedaa cidha kanarratti bareedaa ayyaana kee guddaa bareedaa hirmaan dhumeerratti bareedaa Baga geessan misirroon guyyaa gammachuu 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 Baga geessan waaqayyo gooftaa keessantu Baga geessan lamaanuu keessan eebbise Baga geessan sichi lamaa miti sinni Baga geessan gooftaa tokko sin taasise Baga geessan saaqonni dhiiramee farsa Baga geessan warri gammadan waaqessa Baga geessan saaqonni durbee gammada Baga geessan galata gooftaadhaan fida Baga geessan saaqonni dhiiramee farsa Baga geessan warri gammadan waaqessa Baga geessan saaqonni durbee gammada Baga geessan galata gooftaadhaan fida